Ashama harka fuune akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo oduun isiniif dhiyeessa. Humnoonni tika mootummaa magaalaa Finfinneetti mooraa jireenyaa hogganootaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo weeraruun hidhaa raawwatanii. Waxabajjii 23 bara 2022 gara galgalaa humnoonni tika murna biltsiginnaa mooraa jireenyaa hogganootaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinneetti argamu weeraruun qabeenya dhaabaa saamuu fi hidhaa raawwachuun dhagahame. Mooraa kana keessa hogganoota adda bilisummaa Oromoo Jaal Jabeessaa Gabbisaa, Jaal Gammachiis Tolosaa fi Qondaala Dhaabaa Jaal Injiinar Daandii Garbooshee akkasumas waggaa darbe hidhaa keessatti miidhamtee gadi lakkifamuun hanga ammaatti wal'aansarra kan jirtu Jaal Taaddaluu Yoonaas akka jiraatan barameera. Odeessa hanga ammaatti nu dhaqqabeen humnoonni sirna PP kunneen qabeenya mana keessa jiru sakatta'uun kan fudhatan yoo ta'u, Jaal Taaddaluu Yoonaas fuudhanii deemanii jiru. Jaallan kun wayita humnoonni kun dhufanitti qa'ee keessa waan hin turreef argachuu hin dandeenye kan jedhu maddi keenya eessa buuteen Jaal Taaddaluus ta'e haalli jaallan hafan amma keessa jiran adda ba'ee hin beekamu jedhee jira. Godina Gujii Bahaa Ona Liibanitti haawwan lama daa'imman isaanii waggaa tokko hin guunne waliin hidhamanii dararamaa jiraachuun dhagahame. Godina Gujii Bahaa Ona Liiban magaalaa Nageellee Booranaatti haawwan daa'imman isaanii umriin waggaa tokko hin guunne waliin eebla 14 fi eebla 15 bara 2022 humnoota mootummaatiin hidhamanii hanga ammaatti mana hidhaa keessatti dararaa ulfaataa argaa akka jiran dhagahameera. Obbolaan lameen Dirmii Goollisaa fi Xuruu Goollisaa jedhaman kunneen daa'imman isaanii umriin 6-10 fi 6-11 waliin hidhamani. Daa'imman kunniin mana hidhaa sirna biltsiginnaa keessatti rakkataa jiru kan jedhan jiraattonni. Keessumaa daa'imni Xuruu Goollisaa akka malee dhukkubsachuudhaan tajaajila wal'aansaas dhabdee mana hidhaa keessatti haadha waliin rakkachaa akka jirtu himama. Odeessa wal fakkaataan dhaqqabeen godina Arsii Lixaa Ona Shaashamanneetti hidhattoonni mootummaa biltsiginnaa miseensota ABO'ti jechuudhaan haadha warraa fi abbaa warraa ijoollee isaanii lama wajjin badii tokko malee hidhuun baramee jira. Aadde Madiinaa Tumbushii abbaa warraa isaanii obbo Gammadaa Gurruu fi ijoollee isaanii lama Fiqaaduu Gammadaa fi Muktaar Gammadaa jedhaman waliin waxabajjii 19 bara 2022 Ona Shaashamannee ganda Araddaanoo Shifaa irraa badii tokko malee hidhuu gabaasnu dhaqqabe ni addeessa. Aadde Madiinaan tanaan duras yakka malee hidhamuu kan yaadachiisne gabaasni nu dhaqqabe. Inni ammaa kun marsaa sadaffaa ta'uu fi wayita ammaa waajjira poolisii Ona Shaashamanneetti akka hidhaman ibse. Miseensonni koree mootummaa ce'umsaa biyyoolessa naannoo Oromiyaa abbaan seeraa nuufaa jijjiiramu jechuun mana murtiitti iyyatani. Koreen mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaa hundeessuudhaan galmee Qaasim Abdullaahii jalatti kan himataman gaazexeessitoonni ONN lama dabalatee namoonni 17 waxabajjii 23 bara 2022 yookaan akka lakkoofsa Habashaa waxabajjii 16 bara 2014 mana murtii waliigala Oromiyaa calcalitti dhiyaatanii jiru. Dhaddachi guyyaa kaleessaatti kan beellamameef ajaja abbaan seeraa kennee tureen abbaan alangaa himata isaa fooyyessee akka dhiyaatuuf bultii 14 dura jechuun akka lakkoofsa Habashaa caamsaa 25 bara 2014 beellamamus abbaan alangaa himata isaa osoo hin fooyyessin dhiyaatee ture. Haaluma kanaan abbaan alangaa guyyaa kaleessaatti jechuun waxabajjii 23 bara 2022tti himata isaa fooyyessuun dhiyeessuu yoo dhabe manni murtii waliigala Oromiyaa abbaan alangaa dirqama isaa bahachaa hin jiru waan ta'eef maamiltoonni kiyya bilisaan akka gaggeeffaman jechuun abukaatoon isaanii kan gaafatan irratti hundaa'uun murtii kennuuf galmee bulche. Kun ta'ee osoo jiru ammas manni murtii kaka'umsa mataa isaa fi aangoo isaatti fayyadamuun mirga hidhamtootaa gamatti dhiisuun yeroo dhumaaf jechuun abbaan alangaa himata isaa akka fooyyeffatuuf beellama waxabajjii 23 bara 2022tti qabe. Oolmaa dhaddachaa waxabajjii 23 bara 2022tiin kanneen galmee Qaasim Abdullaahii jalatti himataman kunneen beellama yeroo darbeetiin abbaan seeraa loogdummaa agarsiiseen bakka abbaa alangaa of buusee akka himanni isaan irratti dhiyaatuuf dhiibbaa taasisuu isaa eeruun mormii qaban ibsatani. Dhaddacha kaleessa oolee irrattis abbaan seeraa aangoo fi gaafatama isaa malee loogdummaa waan qabuuf akka nuuf jijjiiramee dhimmi keenya abbaa seeraa birootiin nuuf ilaalamu jechuun karaa abukaatoo isaanii iyyata dhiyeeffatanii jiru. Haaluma kanaanis manni murtichaa beellamni dabalataa waxabajjii 28 bara 2022 yookaan akka lakkoofsa Habashaa waxabajjii 21 bara 2014tti akka qabamu ajaja dabarsee jira. Kanneen koree qindeessituu mootummaa ce'umsa biyyoolessa Oromiyaa kan qaamolee adda addaa of keessaa qabu kana keessatti argamanis tokkoffaa Qaasim Abdullaahii Abbaa Waarii, lammaffaa Seefuu yookaan Jaal Gabbisaa Lammii Fayyisaa Abbaa Tamaam, sadaffaa Muhammad Waadoo, afraffaa Lammii Tasfaayee Baraartii, shanaffaa Kaliifaa yookaan Gammachiis Abdul Fattaa Abdurrahiim, jahaffaa Muhammad Isaa Yusuf, torbaffaa Toofiq Amaan Roobaa,
8ffaa Adnaan Yusuf, 9ffaa Najjaash Muhammad Amin, 10ffaa Usmaan Adam Ahmad, 11ffaa Daraaraa yookaan Tarreekumaa Asaffaa Baacaa, 12ffaa Callaa Ismaa'eel, 13ffaa Muhammad Ahmad Muhammad, 14ffaa Dachaasaa Wiirtuu fi 15ffaa Kadir Sa'id Jiloo yoo ta'an, gaazexeessitoonni ONN lama galmee kana jalatti himataman ammoo Dassuu Duulaa fi Biqilaa Amanuu Abbaa Shoomaati. Humnoonni biltsiginnaa godina addaa naannawaa Finfinnee keessaa dargaggoota Oromoo butanii dhabamsiisuu fi hidhanii dararuu itti fufani. Odeessa waxabajjii 23 bara 2022 dhaqqameen duula hidhaa Oromoo irratti labseen guutummaa golee Oromiyaa keessaa ilmaan Oromoo badii tokko hin qabne adeemsa seeraatiin ala funaanuun hidhee dararuu hojii ijoo kan taasifate murni biltsiginnaa tibbanas Buraayyuutti dargaggoo Oromoo hidhee jira. Akka kanaan waraanni murna weerartuu qeerroo Magarsaa Baayisaa jedhamu naannaa bulchiinsa magaala Buraayyuu iddoo addaa Ashawaa Meedaa jedhamee waamamu ukkaamsee hidhuun barameera. Haaluma wal fakkaatuun odeessa giddu galeessa Oromiyaa irraa nu gaheen waraanni murna PP godina Shaggar Dhihaa magaala Hoolotaa keessaa dargaggoota Oromoo Hamzaa Mirreessaa fi Taammiraat Nagaasaa jedhaman ukkaamsee dhabamsiisuu maddeen ifa godhaniiru. Kun kanaan osoo jiruu duulli miseensota adda bilisummaa Oromoo hidhuu kun itti fufuun waxabajjii 19 bara 2022 godina Iluu Abbaa Booraa Ona Ukkaatti Jaallan Barsiisaa Kabbadaa Adinoo Gizaachoo Karrayyuu fi Abbaa Seeraa Darajjee Nageessoo osoo homaa hin balleessin hidhattoota sirni biltsiginnaan hidhamanii jiru. Finxaaleeyyiin Amaaraa magaalaa Finfinneetti alaabaan bulchiinsa naannoo Oromiyaa hin fannifamu jechuun hokkara kaasanii barsiisotaa fi barattoota irraan miidhaa geessisani. Odeessi waxabajjii 23 bara 2022 ba'e akka ifa godhutti Finxaaleeyyiin Amaaraa sirna nafxanyaa deebisuuf murna biltsiginnaatiin utubamanii sossohaa jiran manneen barumsaa magaalaa Finfinnee keessatti alaabaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa hin fannifamu jechuun barsiisotaa fi barattoota irraan hubaatii geessisani. Handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Eekkaatti kan argamu mana barumsaa Miyaaziyaa 23 jedhamutti alaabaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa hin dhaabbatu jechuun Finxaaleeyyiin Amaaraa barsiisotaa fi barattoota irratti haleellaa raawwatanii jiru. Barsiisonni mana barumsichaa yaada isaanii OMN'if kennan akka jedhanitti kaleessa alaabaa dhaabanii akkuma deebi'aniin qaamni barattoota keessa maadheffatee fi barattoota fakkaatee mooraa seene barattootaa fi barsiisota sirna alaabaa baasuu sanarratti hirmaatan irraan hubaatii geessisuu himani. Qaamni gurmaa'ee barattoota fakkaatee socho'u kun caasaa mootummaas fayyadamaa akka jiru barsiisonni eeranii dura taa'aa itti aanaa mana barumsichaa alaabaan Oromiyaa mana barumsichaa keessatti hin dhaabbatu jechuun hokkaricha gurmeessaa akka tures himaniiru. Finxaaleeyyiin Amaaraa kunneen alaabaa Oromiyaa buusanii akka gadi garagalchanii fi dareewwan barnootaa afaan Oromoo irrattis haleellaa akka raawwatan kan himan barsiisonni barsiisotaa fi barattoota irra hubaatiin akka gahes ni dubbatu. Wayita mana barumsaa keessatti hokkarri kun ta'uu fi miidhaan qaqqabu qaamoleen nageenyaa sirna biltsiginnaa naannicha turan birmannaa wayituu akka hin taasifnes barsiisonni himanii jiru. Finxaaleeyyiin Amaaraa fi leellistoonni sirna nafxanyaa hundi da'oo fi gargaarsa murni biltsiginnaa taasisaa fi jirutti dhimma bahanii mallattoolee Oromummaa magaalaa Finfinnee keessaa dhabamsiisuuf duula bal'aa gaggeessaa akka turanii fi ittis jiran beekamaadha. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo oduun keenya har'aaf qabnu kanuma waan nu hordoftaniif galatooma.